kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoodhaa hundinuu anarra dhugumatti waan kana jee isinii muraaf hedduu natti ulfaate. Maaliif qonnaan bulaan keenya magaalaa dura dammaqee mootummaa duras dammaqee akkatti qeerroo wajjin wal qabatee qindaawee kaayyoo goota tokkooti galmaan geenya jee karaa baasuudhaaf yaalii godhu jechuun waan guddaadha beekadha. Kaayyoo namni barateewu ijaan dafee nagarre jechuudha. Waan guddaadha galata guddaa qabdan goota saniin adda addummaan qabdanii jechuun isinillee namni kaayyoo goota tokkoo galmaan ga'uudhaaf deemu goota waa takka gootummaa waan biraata barbaadaniif hin jirtu hedduu galatoomaan isiniin jaa warra waan kana qindeessee akkatti mataa walitti isin qabee isiniin deemu illee galata guddaadha qabanii haa galatoomanii qabxii hedduu dubbatu hin deemuun takka laman dubbadha wanni an dubbachuu barbaade daandiidha. Daandii kana baafachuu jechuun misooma jechuudha. Jireenya namni daandii qabu waa hedduu qabu. Yoo dhibame namni yoo dhibame dafee konkolaataan fuudhee nama san bakkaan gaya. Yoo haajamee meeshaa adda addaa fudhachuu fedhee konkolaataadhaan feetee fidataa haajaa adda addaa ittiin bahuu danda'a jechuudha. Daandiin bakki kun ammaan tana bakka salphaa takka nutti fakkaachuu danda'a. Bakka salphaa miti. Daawwiidhaafillee naannoo adda addaa dhufee namni daawwachuu danda'a. Madda galiitillee ta'uu danda'a. Saniifuu wanni isin eegaltan waan haalaan nama gammachiisu. Daran immoo haa hedduu na boonseen hedduu kanan itti boone karaa keessa hoggan deemee laalaa dhufu iddoo faata hundeen faanta tokkomtuu jira. Oorruu tan akkamitti isin hayyamee namni kun jee gaafannaani wallaahi jidduu fa'aa inumaa akkatti baasee hayyama kaayyoo ilmaan Oromoodhaa galmaan ga'uudhaaf oorruun guutuun waa fudhamtu fa'aa jee nama ejjennoo akkasii qabuu jira jaa. Nama boonsa kun nama kanaa wajjin Oromummaa himachuun hedduu nama boonsa waan nama gammachiisu jechuudha. Saniifuu Oromoon duraanis arjummaan beekama, gootummaan beekama, gaarummaan beekama. Uummataatu akka waan nuti gartee gowwaa, wallaalaa, warra waliin jaalan, warra akkasiisan godhee maqaa keenya nu balleessuuf yaalaa ture. Har'a garuu waan san hunda injifanneet akkuma reefuu sana abbootiin keenya as keessa jettutti qabrii elemootii fi gartee qilxuu sanfaa dhaquun yakka yeroo turetti har'a ifa baanee dirree baanee karaa guddaadha itti baafnaa jennee yaalii godhaa jirra. Akkasuma akkasiin kun qabsootee nyaan waan gartee nuti qabsooyinee sirrii wal bira dhaabbannee fi falmannee waan san mo'achuu dandeenya. Ammas kana caalaa falmannee daran mo'annee karaa kanaaf asfaaltii godhuu dandeenya yoo nuti walii gallee jechuudha. Saniifuu nutis bakka itti iyyuu qabnu hundattuu ni iyyinee qofas hin callifnu immoo. Mirga guutuu qabnaa dachii tanarra rabbiin uume dachii tana malee sabiraan qabnu falmannee waan namni argatuu qabu san guututti argachuu qabnu. Yoom karaa qofa ifas argachuu qabnu. Bishaanis argachuu qabnu. Sirriitti waa hundaa'u maaliif mootummaan ka gabbartu wanni isa gabbartu akka inni waasii godhuufi malee bilaashitti akkanumatti isa gabbaruudhaaf rabbiin gubbaa nurratti gadi hin bu'u. Mootummaan gabbaramu immoo uummata kiyyaatu baadiyyaa tana keessa jira. Uummata kiyyaa bakka kanaa jira jee fedhii teenya nuu guutuu qabaa jechuudha. Saniifuu wanni isin eegaltan waan nama gammachiisu yaada nam tokko lamarraa akkasitti nama hanga nama shanii takkarraa yaada babbareedaa waan tahuu qabnu karaa kanarratti akkaataa itti deemuu qabnu irratti fi waan keessa turtanillee wal qabate yaada tokko lama fudhachuudha barbaanna. Anasoo nama nu eeri. Najaashoo. Najaash. Abbaa ibsaa. Najaashoo tokko. Abbaa ibsaa lammaffaa Umma Jamaa sadaffaa. Anadhu. Wanni ammaan tana nuti haalaan karaa haratu nu kaase elemoo qilxuudhaa kun yeroo duraati osoo jireenya bareedaa qabu osoo ilmaan qabu osoo qabeenya qabu osoo maatii qabutti jireenya isaa san dhiise cunqursaa gabrummaa diddaadhaaf uummata Oromoo kanaaf wareegee jechuudha. Nutis asirra dhaabbannee namtichi kun nu jecha lubbuu isaa dhabee goota keenya daandii qabrii isaa tanatti baasuu qabnaa jenneetti nu dhagame lafti tunis lafni inni du'eef tana sabni Oromoo kan du'es nu kana arraan tana isa kanaaf dhaabbannee yoo qabrii goota keenyaa tanatti karaa baasuu baanne goonni keenya gana uummata Oromoo kana kanuu dhaabbatu hin jiruu jenneeti gaffageenyaan laalle nutis humna teenyaa fi qabeenya keenya waan kanarratti aarsaa godhuu qabnaa inni itti kaaneeti. Yeroo duratti sirna dabre keessatti qabrii elemoo qirxuu dhaabbachuu akka yakkatti ilaalamaa ture. Ituma amanii ni hidhamna rakkoo hedduutu nurra gahaa ture. Har'a immoo alhamdulillah carraa gaarii arganneet Oromoon gubbarra hanga jalatti tokko taate carraa kan argannee nuti carraa kanatti fayyadamuu qabna. Qabriin isaa tun siidaa irra dhaabamuu qabdi.
gara fuula duratti iddoo seenaa takka akka nuu taatu akka iddoo seenaa taatee bakka adda addaa dhufanii qabrii isaa akka nuuf daawwatan san barbaannaatu gara fuula duraa akka gartee deeggarsa waan nuti barbaadu karaa kanarratti nuti qabrii Elemoo Qilxuu karaa baasuudhaaf humna teenyaa miti qabeenya keenya illee waan qabnu takka duuban kaayyan hanga lubbuu teenyatti waan isa duuba kaayyan takka illee hin qabnu jechuudha. Karaa kana akkuma ammaan tana baafneen maashinni nuu seenuu qaba. Ammallee cirrachillee akkuma maashinni karaa haxaa fiteen cirrachi nu oofamuu qaba. Ispaaltillee akkasumas nu godhamuu qaba bakka xiyyeeffannaan itti kenname. Elemoo Qilxuudhaa qaanqee bilisummaa yeroo duraatiif rasaasa dhukaase isa nama seenaa qabu. Hanga ammatti ammoo nutillee itti gaafatama keessa jirra irra hidhamaa turre malee. Maaliif aanaa kuullee ni gaafatama dhimma kanarratti ni gaafatama eessa ture egaa ammaan tana guddina keenyallee maaliif qabriin isaa tun kabajaa takka argachuu dhabuun haalaan waan nullee saalfachiisu waan nullee gaafachiisuuf ammaan tana Oromoon gubbarraa hanga jalatti waan tokko taanee jirruuf carraa kanatti fayyadamne haraan isaa hanga ispaaltiidhatti nu boo'uu qabaa yaadachuun qabanii galatooma. Rabbi alhamdulillah qabrii Elemotti karaa baafna jennee mul'annee xiqqaa guddaan itti baasunu galanni Rabbi haa gahu. Gaafa duraa qabrii Elemoo dhufuuf ni tumamtaa ni hidhamta. Amma karaa gaafa duraa ni baafnee karaa qabrii Elemoo ooftan jedhanii nu galaachiin gara galcha. Har'a ammoo